Waan gaarii kan raawwatan dubartoonni hedduun jiru turan. Ati garuu hundumarra ni caalta. Kitaaba Fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 29. Gaarii kan godhan dubartootni jiru, obsa guddaadhaan Waaqa wajjin turu. Kan kee garuu isaan keessaa adda. Maariyaam ulfinni kee guddaa, Maariyaam ulfinni kee guddaa. Gaarii kan godhan dubartootni jiru, obsa guddaadhaan Waaqa wajjin turu. Kan kee garuu isaan keessaa adda. Maariyaam ulfinni kee guddaa, Maariyaam ulfinni kee guddaa. Gaarii kan godhan dubartootni jiru, obsa guddaadhaan Waaqa wajjin turu. Kan kee garuu isaan keessaa adda. Maariyaam ulfinni kee guddaa, Maariyaam ulfinni kee guddaa. Gaarii kan godhan dubartootni jiru, obsa guddaadhaan Waaqa wajjin turu. Kan kee garuu isaan keessaa adda. Maariyaam ulfinni kee guddaa, Maariyaam ulfinni kee guddaa. Kasoominaa fi garaa laafummaa kee sirraa barannee nooti ijoollonni kee. Akkamittiin gochaa kee ibsina, yoo maal jennee garaa si cibsina. Gaarii kan godhan dubartootni jiru, obsa guddaadhaan Waaqa wajjin turu. Kan kee garuu isaan keessaa adda. Maariyaam ulfinni kee guddaa, Maariyaam ulfinni kee guddaa. Barcuma ulfinaa daaksiyoo siif laatte, sareen dheebonnaan ati bishaan obaaste. Nama qofaaf miti garaan kee kan na'u, kan si jibban hunduu hin qaana'u. Gaarii kan godhan dubartootni jiru, obsa guddaadhaan Waaqa wajjin turu. Kan kee garuu isaan keessaa adda. Maariyaam ulfinni kee guddaa, Maariyaam ulfinni kee guddaa. Barbaadeen arganne Waaqni kan akka kee, hin jijjiiramne chaappaan durbummaa kee. Dhaloota kan ta'e hundoo siin hafaarsu, arjaa ta'uu kee dhaloota talabsu. Gaarii kan godhan dubartootni jiru, obsa guddaadhaan Waaqa wajjin turu. Kan kee garuu isaan keessaa adda. Maariyaam ulfinni kee guddaa, Maariyaam ulfinni kee guddaa. Olmaa kee yaadatee hunduu imimmaan roobsa, garraamummaan kee hunda keenya boonsa. Galteettan baatu laphee keenya keessa, sochiin jiraachuun nu ifoo baay'eessa.